Qabsoo barattootaa hanga qabsoo hidhannoo ABO naqamtee hanga gammoojjii Harargee hangafa isaanii luba guddinaa Tumsaan irratti obboleessa dhiiraa Naggasaa Tumsaa jedhamuu fi obboleettii durbaa Raahel Tumsaa jedhamtu waliin dhalatan. Maatiin isaanii ijoollummaa isaaniitti waan duraniif itti gaafatamummaan Baaroo fi obboloota isaanii biroo harka obboleessa isaanii hangafaa luba guddinaa Tumsaatti hafe. Obbo Baaroo Tumsaa nama qaroo waan turaniif barnoota isaanii sadarkaa lammaffaa yoo fixan bara sana Yuunivarsiitii Hayilasillaasee jalqabaa jedhamuun kan beekamu amma Yuunivarsiitii Finfinnee muummee faarmaasiitti qara'uun bara 1966 eebbifaman. Dandeettii Obbo Baaroo siyaasa irratti hubachuu caalatti qabsoo mirgaa keessatti nama dursee akka obbaru gochuudhaan jedhu hiriyootan isaanii kan turan. Itoophiyaa keessatti namoota jalqaba faarmaasiin eebbifaman lama keessaa tokko Obbo Baaroo akka ta'an Dr. Diimaan dubbatanii turan. Namni tokko nama Ertiraatii, namni biraan isa jedhan. Akkuma eebbifameen ministeera fayyaa keessatti itti gaafatamaa muummee faarmaasii ta'uun hojii argate. Faarmaasii Itoophiyaa keessa jiran sirnaan akka qubatan gochuu irratti qooda guddaa taphate. Warri yeroo sana filataman Baaroo Tumsaa, Magarsaa Birii, Gadaa Gammadaa, Abboomaa Mitikkuu fa'aadha jedhu. Sagantaa dhaabichaa Obbo Baaroo fa'iin bocame Democratic Republic of Oromiyaa maddisiifna yoo haalli mijate immoo mootummaa Union Confederation fi Federation ni yaalla kan jedhu lafa kaa'ame. Haalli du'a qabsaa saba Oromoo fi cunqurfamtoota biroo Baaroo Tumsaa hedduu ifa miti. Eebila keessa bara 1978 guyyaa jalqabaa dirreetti ba'an Baaroon yoo wareegamu ani biran ture jedhu Obbo Leencoo Lataa. Gaafa inni wareegame biran ture, gaaf sana galgala isaa wareegame. Balaa haala yaadamii wareegame, wareegamni isaa siyaasaanis kan waliin qabanne, amantiin kan walitti hidhates hin turre, balaa tasaas ture. Mootummaan yeroo saniitiinis hin turre, haala keessoo yookaan wallabdee tureenis miti jedhu Obbo Leencoon. Seenaan isaanii harka hedduu hundeeffama dhaaba kanaa hanga ammaatti faajjii qabsoo Oromoo ta'e waliin ka'a. Baaroo malee adda bilisummaa Oromoo dhalachuu hin danda'u ture. Obbo Baaroon ilaalcha Oromoo amantaa lagaa fi namummaan qoodu hambisuun Oromoo tokkoomsuu qabaniin irra caala beekamu. Gariin namaa gaa'elli isaanii illee osoo nafiin agarsiiftuu yookaan calaqqisiiftuu ilaalcha kanaati jedhu. Obbo Baaroon dubartii naannoo giddu galeessa Oromiyaa maatii beekamoo Obbo Bultoo Ejersaa kan ta'an Aadde Warqinash Bultoo fuudhan. Aadde Warqinash obboleettii Jeneraal Damissee Bultoo yoo ta'an mana barnootaa mananitti akka baratan Obbo Eda'oon ni yaadatu. Obbo Leencoon cidha Obbo Baaroo Finfinnee ka'ee hanga baakkoo mana obboleettii Obbo Baaroo Raahel Tumsaatti raawwatameen fageenya kana gidduutti nyaatii fi dhugaatiin hin turre. Kun Oromoon walitti fiduu irratti hojjeteera jedhu. Obbo Baaroon gaa'ela Aadde Warqinash Bultoo waliin dhaabbatan irraa ijoollee 3 shamarran 2 Aadde Naasisee, Aadde Eetuu fi ilma Ejersa Baaroo jedhaman argataniiru. Maqaan isaan moggaasan kunillee walitti dhufeenya Oromoo akka tiksetti kan mogga'e ta'uu isaa ajaa'iba yaada gabbataa Obbo Baaroo agarsiisa jedhu. Maqaan Naasisee mucaa durbaa hangaftittiidha. Maqaan haadha Baaroo yoo ta'u, maqaan ilmaa Ejersaa jedhu immoo maqaa akaakayyuu haadha warraa Obbo Baarooti. Yeroo ammaa kana haadha warraa Obbo Baaroo dabalatee ijoolleen isaanii sadanuu biyya Ameerikaa kaabaa kutaa biyya Atlaantaa jiraatu. Har'a bakki awwaalchi isaanii godina Harargee Ba'aa aanaa Haroomayaa Kaarroo bakka jedhamutti argama. Bara sana Baaroo Tumsaa bosona Harargee seenee qabsoof jedhanii mangistuutti himnaan bosonni isa dhoksu jiraannaan rakkoo hin qabu jedhee seeqqate jedhu. Hojjaan isaanii hedduu dheeraa waan ta'eef jechuudha. Kun gidduu baayogiraafiidha.